السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرت علمان ورموك أقالي وني في جاري وني دل الدنيا على الترقمتني بكنا قاعد على ربي ساعتي تنان سنجي سنين جتان نجاكو الحمد لله قالت ربي أنا تموتو بيدا وري تموتو بفماتي تاتن هدو تكا قالتو ما سنين جرا ورقنا هارا قالت شانا لك يا أفتن كوتا سينا نورو فدلا سنين جريرا سبسكرايب لايك كتشون سينا سنين جريرا gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadha. Isiniin jira obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii walaa jajjabeessinu. Isiniin jira wal malee maal qabnaa nu waliin dhaadannaa waan beeknu wal barsiifnaa waan wallaallerraa wal gaafanna jechuudha obboleeyyan tiyya. Akkasuma viidiyoo kan tanaan dura hojjedhee viidiyoo gallakkise sana irratti inni kakaleessaati jechuudha. Kaleessa waraabame kaleessa gizee waraabamu yeroo isa kana wanta kana asitti naqu isinii waraabe jechuudha. Kun amma sa'aatii kaleessa sa'aatii kana itti naqe jechuudha. Gizee viidiyoo waraabu sa'a 10 halkanii itti naqe jechuudha. Amma kennu amma sa'a ida ashii ta'eeraa jechuudha. Ol darbeeraa guyyaa tokkoo fi halkan keessa bulee jechuudha. Innis maaloo jettan akkuma viidiyoo sanarratti argitani abishiidha yookiin shuqoo yookiin afaan arabiffaatiin helba ammallee absuuda yookiin habba sooda yookiin xuqur asmuudii ka jedhamu isa sadaffaan ammoo sadaffaan maal jettanii warri nagaafattan sigaa maxabashaa jechuun qimamii shirootis barbareen illee hin tumamaa barbareen hin daasifamaa shiroo wajjin illee hin daasifamaa ammallee baala isaa fuudhanii shiroo keessatti illee hin buufatanii deebi'ellee faayidaa hedduu isaa qaba. Biyya arabaa kanatti inumaayyuu hin dhugamaayyuu sirimaa jechuudha. Mana keenya kanatti hin dhuganii. Ana ammoo isa daakeetiin rifeensa kiyyaaf oolfadhee warri illee rifeensaaf hin dibata jechuudha. Isaan hin daakanii ani hin daakee isaan baaluma isaa san goggogaa fuudhanii elbatti naqanii zayitii itti dabalachuu barbaadan achitti dabalanii haga torbaanii wajjin akkasitti teessisanii ka'anii dibatanii illee zayitii hin qaba. Garuu abishii kana warri hin jaalatu abishii kana shittaa isaa hin balleessa waan urgaa'uuf hin urgaaya. Akkuma waxii urgeessuu fi yookiin shiroo urgeessuu fi ammallee foon waliin xabbafamu jechuudha. Foon gizee xabbasanii jedhan fidanii akka shittaa foonii tolchuu fi keessa kaa'amu jechuudha. Biyya keenyatti jira. Biyya keenyatti illee afaan Oromootiin waan jedhamu hin beeku. Afaan Amaariffaatiin sigama maxabashaan beeka. Amaariffa jechuudha sigama maxabashaan beeka. Yookiin qimamii barbaree jedhaniitiin akkasitti gabaarraa bitama. Iddoo keessatti illee hin dhaabama jechuudha. Bakkee inni itti hin geenne jiru naannoo keenya hin jira jechuudha. Xeemaddaamii fa'a jalatti dhaaban warri xeemaddaamii dhaabu xeemaddaamii obeettanii yookiin maali maqaan isii xeemaddaamimaan beekaa gaafadheera garuu maqaa biraa qabdi. Afaan arabiffaatiin ammoo warra gaafadhee isinii himaa maal akka jedhu baala isaa asitti itti dabalee isiniif kaa'a jechuudha. Sun goggogaadha. Jiidhaa isaa isinitti agarsiisa. Jiidhaa isaa mana keenya kanatti shaayiif fa'a dhugna. Deebi'ee ammallee yeroo shamarran warra dubartoota xuriin laguu itti dhufeetiin garaan dhukkubu fa'a dhuganii isa dhugaayanii betiraanaa miti maqaa wayii qabaa hin irraanfadhe. Silaa amma gaafadhee isinii himaa amma keessummaa jira. Yoo keessummaan hin jiraanne warra manaa gaafadhee isinii hima jechuudha obboleeyyan tiyyaa. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa wanta tokko yoo wanta isif fayyada jedhu malee gama geessanitti dhiyeessu waan ofii kiyyaa waan ofii kiyyaarraa fayyadamee irraa hedduu bu'aa isaa argadhe jechuudha. Abishiin illee akkuma beekamu faayidaa hedduu qaba. Nyaataaf illee ta'eetiin garaa keenyatti illee nyaannee deebi'ee biyya keenyatti warri aannan hin qabne daa'imman obaasee guddisa jechuudha. Wanta inni deebi'ee ammas qaama jajjabinaaf oola jechuudha. Akkuma garaa keenyaaf toltii oolu san rifeensa keenyaaf illee toliisa oola jechuudha. Warri mataan irraa ciccitaan irraa buqqa'aa jettani obboleeyyan tiyyaa maasaan illee yookiin lafti illee yoo midhaan facaasanii yoo roobni itti hin roobne midhaan isaa ol hin biqilchitu midhaan san hin balleessiti jechuudha. Midhaan illee yoo biyyee keessatti naqamee jedhe yoo bishaan hin arganne yookiin rooba hin argan hin margu laftis akkasuma yoo jiidhan argatin hin margisiiftu jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee fakkeenya isinii kaaya biyya tokkorraa yookiin baadiyyaarraa yoo gara magaalaatti dhuftan qilleensi magaalaa isin tasmaama'u yookiin isiniif ta'uu dhaba yookiin nyaanni magaalaa isiniif
isiniif toluu danda'a ta'a yookiin fakkeenyaaf yoo biyya arabaa kana fudhan gaafa biyyarraa waan ruusni nuuf hin taane hedduu isaa nu dhukkubsaa hedduu isaa sodaataa turre ammas gara biyya keenyaa yoo deebinee jennu nyaanni biyya keenyaa akkasuma akka gaafa dura as dhufnu san nu dararu gaafa haga gabbarannutti biyyatti illee galee nu darara jechuudha. Sila kana ta'eef obboleeyyan kiyya rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha. Gizee calqaba duraa itti wanta tokko dibannu hiyyaasa aniyyuu hedduu isaa icci wanti kun hin ta'u jedheetiin uf jibbee ture jechuudha. Maaliif gizee dura wanta tokko wanti aaddisii nutti dhufu tokko haga ufitti fudhannutti yookiin keessumummaa itti jiru sanitti nutti itti baratutti imanu dhibaa. Innis kunis yookiin guyyaa takkaaf guyyaa lamaaf yoo itti dibattanii jettan rifeensi keessan daraanta duraa irraa yaa'uu danda'a. Garuu yoo itti deddeebitaniitiin jettanii itti deddeebitanii dibattanii bu'aa isaa hin argattan jechuudha. Bu'aa isaa odoo hin arganne gama keessanitti fidu ofii kiyyaa yeroo hunda waan fayyadamuu fi duraan torbaan keessa yeroo lama fayyadamaa ture. Deebisee torbaan keessatti torbaanitti deebisee torbaan keessaallee ammallee torbaan lamatti deebise jechuudha. Torbee lamaan fayyadama. Maaliif mataan kiyya amma harka kennateera jechuudha. Waan mataan kiyya harka naaf kennatee mataan kiyya laafillee bobboqqa'iinsallee dhiisee ciccitallee dhiisee jira. Deebi'ellee hedduu isaa wallaahi dura istishuwaaraa fila amma istishuwaarra bakkee jiru isaatu hin beeku jechuudha. Isuma kana dibadhaa yookiin zayitii uumamu wal keessa makeetiin dibadhaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya bareedinni kennaa fi nuuf ta'a yoo nuuf ta'e ofiif taane namaaf taana yoo ofitti bareedne namatti bareedna. Wanta yuutuubii irratti dalagamu ittiin jedhu yookiin sobaa fi yuutuubiif jenneetiin tuffachuu odoo hin taane gizee jalqaba wanta san gootanii yookiin laaltanii daladdaniif gizee dura saniif isinin tasmaama'u isin dida jechuudha. Garuu yoo irra deddeebistaniitiin dibattanii deddeebistanii ilaaltanii hedduu isaa deebi'ee isin tasmaama'a jechuudha. Maaliif wantoonni kunniin keemikaala waan qabu hin taaneef waan nyaata garaa keenyatti nyaatamu akkuma garaa keenyaaf faayidaa qabu gogaa keenya galuubaatii fi rifeensaallee faayidaa qaba jechuudha. Wanti keemikaala hin qabne namni dibadhaa hoosiin hin jedhu namni sun onniidhaaf jedhanii kijibaaf jedhanii akkasitti walli tuffannaa wal awwanii jechuudha. San irraa miti obboleeyyan kiyya. Maasaan illee yoo roobni itti roobne midhaan ol hin biqilchitu. Akkasuma sanyiin illee yookiin midhaan tokko bishaan hin arganne hin biqilu. Rifeensi keenya illee yoo dibatan arganne akkuma cadhifnee miicaa marraa deemnuuni hin guggugaa hin ciccita jechuudha. Ammallee obboleeyyan kiyya rifeensa keessan torbee keessa al tokko bichaa miicaa. Maaliif gizee hunda hin miicina. Gizee hunda yoo miicitan bishaan arabaa soogidda qaba. Fakkeenyaaf arabni guyyaa yookiin guyyaa hadhaa boruu miiciti jara laaltanii hin miicina jechuudha. Maaliif jarri yookiin fakkeenyaaf warra abbaa manaa qabu fa'ataa abbaa manaa wajjin rafanii salaataa fa'aa dhiqatan jechuudha. Nuhoo maal kennaaf jecha mataa keenya dhidheetii ofirraa kukkunna jechuudha. Ofirraa kukkutuun qabaannu dhiisuu qabaanna jechuudha. Sallaalleetiin balleessuun qabaannu. Ammallee deebi'ee obboleeyyan kiyya zayitii Zayitii ta'eyyuu dibattanii irra bubulchina. Zayitiin dibattanii irra bubulchitan zayitiin zayita keemikaala qabu waan keemikaala qabu waan ta'eef yookiin waan uumamaanii fakkeenyaaf akka dhadhaa odoo dibannee bareeda. Kuni waan uumamaaf hin taane waan keemikaala maashina keessa seenee maashina keessaa maashinaan hojjetamee bahee fi rifeensa keenya gogguta jechuudha. Maaliif guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii yoo irra oolchitan ta'e mataan jalaa goggoga yoo jettanii irra oolchitan ta'e mataa keenya miidha malee faayidaa isaa hin qabu jechuudha. Sila kana ta'eef zayitii gizee miiccattaa yookiin sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3-4 hangas irra tursiisaatii ofirraa dhiqaa. Yoo ofirraa dhiqxanii jettan battalumatti fooxaan bishaan mataa keessa rifeensa keessa goggosa yooma san irraa filadhaati gizee filattanii kaatanii jettan mataa keessa iddoo lamatti baasaa addaan qoodhaati maraa. Achiin booda inni nu ofii isaatii yuga of lakkisaa wal jalaa isiniin qabatu xixiqqeessa caafirra addaan baasaa filadhaa isiniin jala obboleeyyan kiyya. Amma sumaan viidiyoo isinitti dheeressu gara dalagaa kiyyaatitti deema jechuudha. Feetan kallaaxaa kanatti kallaaxachuu dandeettanii. Feetan ammoo diqqaa kanatti kallaaxachuu dandeettanii. An diqqaa kanatti kallaaxadha jechuudha. Maaliif sababni isaa sirriitti bulleessa jechuudha. Kun kallaaxaa diqqaa irra jechuudha. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya odoo na bira jiraattanii wanta kana ka ulattanii ilaaltan yookiin ta'e shittaan isaa sigaama xabashaadha malee shittaan abishii keessa hin jiru jechuudha. Maaliif foolii abishii haa balleessuuf sigaama xabashaatti naqe sigaama xabashaan ammallee rifeensa keenyaaf faayidaa qaba akka hin ciccinneef akka hin buqqaane taasisa. Kinoo akkuma argitan sirriitti onii ta'eera jechuudha. Sirriitti bishaan seenee wal nyaatee sirriitti laafee jira jechuudha. Tushtushii ta'eera tushtushii namni wallaalee hin jiru baaqelaa. Akkasii hedduu isaa toleera jechuudha. Wanta takka
Wallahi odoo ka namni jiraatanii ulattan taate si gama xabashaadha jechuudha. Odoo akkanatti illee ka toleetiin nyaattamu ta'eetiin gadhatti illee ka nyaatamu ta'ee das nama jira. Odoo nyaadhee illee das na jira jechuudha. Nyaadhus illee rakkoo hin qabu wanti hundinuu nyaatama garaa keessatti waan garaa keessatti nyaatamu waan ta'eef waan namiidhaatii miti. Abishiinis sanuma nyaattamu, absuudaanis sanuma nyaattamu. Si gama xabashaanii beekamaa nyaatatti godhanneetiin jennu shaayitti illee hin dhugna jechuudha. Ana ofii yaa mana kanatti shaayitti illee shaayii wajjin illee hin dhugaa. Warri waan dhuguuf obboleewwan kiyya kinoo amma daakee jira jechuudha. Akka inni jedhu ilaalame hedduu isaa bareeda jechuudha. Hedduu isaa nama hawwata wallaahi. Nyaatatti illee rakkoo hin qabu jechuudha. An jechuun ofii kiyyaa inuma nyaadhallee maaliif obboleeyyan tiyyaa akkuma argitan daakeera jechuudha asitti kinoo. Akkuma asitti argitan daakee bulleessee rakkinoo akkanatti daakeera. Barbaadda fuulallee dibattan bareeda jechuudhaan fuula kiyyallee hin dibadha jechuudha. Ammaaf garuu lafti halkanii lafa halkan waan ta'eef dibadhee rafuu waan oduuf hin dibadhu jechuudha fuula. Oduu lafa guyyaa ta'e ammoo hin dibadha. Akkuma argitan wanta asitti itti dabaluu hedduu zabaadiidha. Zabaadii mi'aan kaan isin argisiisa. Waan baay'atuuf maangaa kana sadii itti dabale jechuudha. Inni as argitan zayita aafiyaa yookiin zayitii nabaatii zayitii nyaataati argitanii isatti dabaladha jechuudha. Maangaa sadii itti dabaladhe isin sanii olillee itti dabalachuu dandeettanii akkaataa irra keessaniiti guzee zayituunidha. Amaan kaalamatti dabale jechuudha. Waan biraallee itti dabalachuu dandeettan obboleeyyan tiyyaa qurufudii itti dabaluu dandeettanii girfaatti dabaluu dandeettanii garuu si gama xabashaan isaa maaliif waan keessa jiruu fi qurufudii dirqamatti hin barbaachisu. Qurufudii shittaa abishii balleessiti yookiin shuqoo akkasuma deebitee ammallee girfaan illee akkasuma jechuudha. Qarafaan jechuudha akkasuma balleessa. Shittaa isaa hin balleessa jechuu kanneen yoo fayyadamtanii shittaan isinirraa hin dhabu. Anamma lafti kun sa'aatiin kun halkanii dibadhee bulee jechuudha. Boru ganama miiccadha jechuudha. Maaliif wanta takka wanti inni na godhu takka illee hin jiru. Hedduu isaa mataa kiyya keessa seenee hedduu isaa laafa. Isin gizee dibattanii jettan ganama dibachuu dandeettanii yoo nama biraanillee ka deemtan ta'e waan takka shittaan takka ta'e isinirraa hin dhabu jechuudha. Maaliif zafazzafamee waan buleef laafee zafazzafamee buleera shittaan isaa ka keessa jiru ka abishiin shittaan irraa jettanii warri sodaatan shittaa hin bada jechuudha. Laafee buleera ammas deebi'ee si gama xabashaan akkuma urgeessituu qimamii barbaree qimamii nyaata hundaa fi shiroo hunda taateef kanallee akkasuma urgeessiti jechuudha. Ammoo yoo ilaaltan shittaan isaa wanni bichaadha jechuudha. Shittaa si gama xabashaadha jechuudha. Absuudaan akkuma beekamu innillee mataa isaatti urgaaya bareechisuu mi'eessituudha jechuudha. Isa kana akkas gootanii dibachuu dandeettanii anaan hin argitan kana amma dibadhee boru ganama miiccaa jechuudha. Boru ganama sa'aatii hirribaa ka'etti jechuudha. Sa'aatii kamitti ka'e yoo dibadhee illee akkanatti illee ittiin illee salaata maaliif waan haraama qabu miti jechuudha. Ani garuu ganama ka'ee ittiin dibadha jechuudha. Ganama amma dibadhee rafee ganama ka'ee miiccadha. Maal godhaa dibattanii sirriitti masaaja godhuu qabaattan rifeensa keessa sirri masaaja godhuu qabaattanii ammas deebi'amee jalqaba odoo hin dibatanii dura mataa keessa filtanii addaan baastanii erga dibattanii masaaja gootanii beestaalii jalaa itti hidhattanii gubbaan shaashii yookiin waanuma itti hidhatan mindiira keessan itti hidhattanii akkasii affantanii bulchitan jechuudha. Hedduu isaa ganama mataan keessan yoo laaltan jechuudha. Hedduu laafaa isaa ta'e bakka dasisin jira jechuudha. Uumaa filaa fi istishuwaara isin barbaachisu filama bichaan miiccitanii jenna saniin gara kan ufumaa isin ajaja mee harkuma lamaa fi sadii
odoo ufeen ifatiin irra deddeebi'aa ilaala yookiin nan guyyaa jalqaba jammartaniif rifeensi keessa waan haaraa waan addisee waan itti fidaniif isinirraa yaa'uu danda'a jechuudha waa isinirraa yaa'uu danda'uuf nurraa yaasa jettanii irraan baqatina maaliif wanti iddoo tokko jijjiiran biyya tokko jijjiiran biyyi sun akkasuma nun tasmaammaatu ofirraa baqadhu nu gooti garuu adada keessa bullu ofitti fudhata adeemna jechuudha sila kana ta'eef obboleeyyan kiyya viidiyoo isinitti dheeressu dhageeffattanii yeroo geeffattan fixan hin qabdan waan ta'eef asumatti xumuraa nagaa keessa naa tura waan na dhageeffataniif galatoomaa subscribe like godhaa gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa sigaama xabashaa afaan oromootiin iyyaafadhee bakka seenee isinii fida afaan oromootiin garuu hin beeku namoota hedduu barsiisee namni barsiiseetiin jedhee afaan oromootiin sigaama xabashaa jedhame sheek alii shuunee jala seentanii sheek alii shuunee jettanii sarchoo gootanii jettan inni waa'ee biqiltoota mukkeen jedhee waa'ee biqiltoota fayyaaf oolan hin barsiisa isarraa argachuu dandeettan jechuudha afaan oromootiin waa inni illee sigaama xabashaa jedhee barsiise jechuudha inni garuu faayidaa isaa barsiisanii isaan faayidaa isaanii barsiisanii rabbirraa jaalatu sila kana obboleeyyan kiyya biqiltuun akkuma garaa keenya irratti faayidaa qabu rifeensa keenyaaf illee faayidaa qaba wanta keemikaala hin qabne keemikaala hin qabu jechuudha kanaafuu yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti naa gaafadhaa waa isiniin galle ani isinii deebisa jechuudha sigaama xabashaa afaan arabiffaatiin ammoo gaafadhe isinii dhiyeessa arabiffaa fi oromiffaan gaafadhe isinii dhiyeessa afaan oromootiin afaan gaafii waa sittillee isinii dhiyeessuu baadhee afaan oromootiin jechuudha biyya galeetuma edduma keessa dhaabadhe suuraa kaasee isinitti agarsiisa jechuudha kanaafuu waan dhageeffataniif galatoomaa obboleeyyan kiyyaa yoo gaafii qabaattan gaafadhaa koomentii jalatti na gaafadhaa isiniin jedha amaanillah bareenni kenna ofii fi yoo ofiif taane namaaf taana yoo of jaalanne namni nu jaalata isiniin jedha nuti warra shamarranii yoo ofitti bareenneetii fi yoo ofitti tollee jenne namaaf tolla waan ta'eef of haa laallu nama of laaletu namni laala kanaafuu of akka hin daganne hojii arabaatitti akka of hin daganne rifeensa keenya qabachuu qabaan namni wanti nu addunyaa tanarraa nu wajjin deemu rifeensa bichaa fudhannee addunyaa tanarraa deemna yoo qabaanne jechuudha maaliif wanta hundaa dhiisnee deemna fakkeenyaaf uffata bareedaa uffanni nurraa baasanii qubee bareedduu yookaan nurraa baasanii wanti hunduu nurraa baasanii wanti dalagaa teennaa fi rifeensa keenya bichatu gara ganda akiraan waliin deema jechuudha gaafa addunyaa tanarraa deeme kanaafuu of qaqqabuu fi of laaluu qabaanaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan dhageettaniif galatoomaa isiniin jedha amma rifeensa kiyya dibachuu deemuu fedha jabaadhaa isinillee dibadhaa oduu kaleessa yookiin edana itti naqaa bulchaa boruu hin dibattan jechuu akka kiyyatti amaanillee